hiini kun barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaa ammaan duras karaa dinagdeetii fi karaa waan hundaanuu waan inni barbaachisu wareega ilma isa barbaachisu kafalleeta akka naannoottis akka biyyoolessaattis ammoo biyya tana barbaachisaa ta'uu keessa gatii kafaluu barbaachisu ni kafalla hajuun ka jaarsokkotti wanni feetee dhufe qayri fedhee dhufe mootummaan keenya sadarkaa naannoottis ka federaalaattis akka Oromoottis fakkeenyaaf amma jijjiirama abbaan uummata Oromoodhaati shakkii takka malee nuyi abbaan wareegama nurraa barbaachisu akka biyyoolessaatti keessaa uummanni Oromoodha hidha abbaa kanarratti tarkaanfii nurraa eegamtus guddoodha wareegama barbaachisu ni kafala barbaachisa hajuun qaba dinagdee biyyaatiifis waa hedduudhaafuu barbaachisa hajuun qaba roorroo cabsuudhaafis bareedaadha tilmaamni mootummaan isarra qabullee bareedaa bichaa odoon taane ummanni jiru hundinuu ummati Oromootis ta'ee ummanni sabaa sablamni jiru hundinuu mootummaa duukaa jira hajuu isin qabachuu ka jaarsokkotti wanni mootummaa fi ummata addaan bisa waan kana keessatti akkaataa diina adda addaa kan amma hidha abbaa kanarratti quba lulu kana qubani murra hajuun qaba qubaami harkaa waliin murra bakkaan geenyaa hajuun qaba yoo rabbi jedha. Hidhi guddichi kanaan dura muumisha ministeeraa Melleseen kiyame achi yookiin ammoo achi buutee isaa gaafuu dubbatamaa hin dhagginee eegaa mootummaan jijjiiramaa federaalaa Dr. Abiy kenna dhufe dhaqee karoora san diigee haaressa hidhee yoo biyya alaatii keessaallee itti fokkoran gurratti hin kennine yoo sodaa garaagaraallee isa qaban onne isaan rifanne onne ijjannoo guutuu qabaachuu hamilee nu horee adoo biyya alaa hin hojjetan jettee itti dhaadaattu wanna Itoophiyaa isiniin galchu kan murteeffatu Itoophiyaa qofa jedhee amma immoo sadarkaa xumuraarra ji'a miskireemii keessa hin eebbifama jedhee amma immoo Afrikaan addunyaanuu kallattii nu asi garagalfateera maan jennaan nu sachoose humna waraanaati humna dandeettiiti humna beekumsaati waan hin dandeenyeef kan akka Oromoo tokkooti itti boona humna guddoo ammallee oomisha ministeeraa kennaafi humna dabalataa waaqisaa kennuudha maan jennaani maqaa Oromoolle dee'ee miidhas durii sirna durii keessatti maqaa Oromoo ta'u yennaa anuun jibbaa amma immoo fokkoo baheeti cinaasaa dhaabbadheera cinaasaa dhaabbanneerra achi waan inu ge'u Itoophiyaan hin milkootti gara sadarkaa addunyaatti hin deemti biyya ifi dandeettee dhaabbattu biyya addunyaan sodaatu. Nutis akka miseensa caffee tokkotti laga Abbaayii kanatti gammannaa biyya keenyaaf badhaadhina guddaa ta'ee jira. Nutis dhandhee akka isa daawwasneeti arginu ijaan arginee badhaadhina biyya keenyaa akka arginu jedhaa gammachuu guddaatti qabna.